wajjin nyaatan garaa wal nyaatanii jette Oromoon akkuma sun mammaakanii waan jedhan harki tokkiin bishaan hin dhiquu jedhe. Namni harki lama qaba. Harki tokko yaatu hojjette harki tokko ufitti waan hojjetu jechuudha. Harki biraa itti dabalate hojii hojjechuu danda'a. Akkas jettee mammaakta Oromoon. Akkuma sun maal jette tiittisni tokkiin ufitti kanniis midhaasuu hin danda'u yookiin damma midhaasuu hin danda'u. Tiittisni yoo tokko ta'ee damma ufitti midhaasuu hin danda'u. Maal waan is gargaara barbaada. Tanaaf ufitti waan midhaasuu hin danda'u. Qarootee bira dhahanii gowwaa ammoo dirra dhawanii jedhan. Nam qaroo kawa beeku yoo itti himu barbaaddee birumaa waa itti himta. Ingaltiif dubbiin. Nama ammoo gowwaa yookiin waan beekne dirri dhooftaa jedhe. Dhooftee galchitaaf dubbii. Akkas jette Oromoon akkasitti mammaakti. Akkuma sun ganni darbeef mana hin ijaaranii ka dhufuuf ijaaran. Ganni darbeef mana hin ijaartu ka gad dhufuuf ijaarta malee karoor ka wagga dhufuu baafattaa malee ka wagga dabree hin baafattuu jechuudha. Namni yoo waan ganni gad dhufu hojjechuu barbaadu ammirraa keewwataa jechuudha. Karoor wagga tokko karoor wagga 10 keewwata. Maan ganni ka dhufuuf mana ijaaranii jechuudha. Ka darbeef hin ijaarta. Akkuma sun maal jette Oromoon namni osoo iji isa keessa danqaraan jiru ija nam bira keessa coomphaa barbaadaa jedhu. Osoo maal danqaraan iji isa keessa jiru ka iji isaayyuu maal danqaraan guutee jiru iji nam dhibii ati waysi keetta ilkan keedhee namatti akeekaa jedha. Summaan nam eebii ofii yookiin balleessa ofiin argin ka balleessa nam bira laaluu jechuudha. Ati osoo namatti waan jenne ofii balleessa sun waan sun kee jirta laaluu sirra jirtii jechuudha. Obboleeyyan Oromoon gartee akkasuma lafa kaatee hin mammaaktu. Akkuma sun mammaaksi baay'ee fidne barreeffachuu qabdanii isan jala hin darbini. Arrabni ofii gaaddisa taa'ee abbaa aduu keessa dhaabaa jedhan. Arrabii kun ofii gaaddisa taa'ee abbaa aduu keessa dhaabaa jedha. Arrabuun kanaan namni ulfin qabullee dhaba. Arrabuun kanaan namni ulfinni qabullee maan argata. Jechum tokko ati jettutti ol si fuudha. Jechum tokko ati jettutti maan akkuma sun ammallee gad si buusaa jechuudha. Wasadiin bareeddii jedhan. Wanni sadii wasadii malee hin bareeddu. Maal fa'a? Caqafadhu. Dallaan qabeenyaan bareeda. Dallaan beeytan si'a yookiin mooraan wanni isin bareedduun qabeenya. Yoo qabeenyi keessa hin jirre bareedinni hin jiru jechuudha. Dallaa yoo ati horii keessa hin qabne ka karre yookiin waan jedhamu keessa hin jirre bareedinni hin jiru. Lammaffaa manni jaartiidhaan bareedaa jedhan. Manni jaartiidhaan bareeda. Yoo jaartii hin qabne hooma hin jiran jechuudha. Tanaafuu jaartii fuudha ka himilleen hin baqatina. Jaartiin hin bareedaa jedhan manni jaartii duwwaa hin bareedu. Yoo jaartii hin qabne duwwuun galtaa hooma hin jiran. Sadaffaa lammiin jannaan bareedaa jedhan. Lammiin yoo janni hin qabne lammiin sun lammiin jedhamte. Akka Dr. Abdiyyi fa'a Itiyoophiyaan eegi Dr. Abdiyyi argatte lammi ta'uu jirti obboleeyyan. Lammiin jagnaan bareedaa garteen ulleen jagna akkasii sun rabbaan nu taasisu. Akkuma sun nami wasadiin tolaa jedhan kadhuma namni wasadiin tolaa maal fa'a? Tokkoffaa namni surriin tola. Surrii jechuun sammuu. Namni yoo sammuu hin qabne nam hin jedhamu. Nami inni toluun surrii yookiin sammuu. Yoo sammuu hin qabaatin hin toltu jechuudha. Kalammata namni qabeenyaan tola. Yoo ati qabeenyi hin qabaatin nami si beek hin jiru hin beekamtu ati osoo akka feetellee guddaa taate wooma hin jiran jechuudha. Yoo qabeenya qabaatte ammoo ni toltaa jechuudha. Qabeenya kanaafuu qabeenyi waan hunda keessatti barbaachisa. Namni ceekuu qabaachuun tolaa. Ceekuu qabaachuu jechuun humni qabaachuu wabaachuu danda'u waan kanaan tolaa jedhan. Mammaaksini dheerata baay'eellee hedduuta ofirraa asitti gabaabsee jira gartanii mammaaksii akkuma reefuu hime dubbii akkasumas mammaakanii miti jecha beektota kan oromtoota kan maanguddoota kan ulamaa akkuma sun
kagartee nama beeku maraati aginu irraa wabarannu nurraa barbaachisanii waan na caqafattaniif galatooma aaniin maqaan koo Ibrahim Hussein jedhama baay'ee galatooma waan na caqafattaniif. Ibrahim Hussein Wario galatomi warra Boorana masha Allah warra mamma isan beekamedha galatomi baay'ee gaariidha insha Allah. Sagantaan keenya amma gara shahaadaa qooduutti deemuudhaaf jirra. Achi dura weellisaan keenya beekamaani dura qasiidaa isaa yookaan walaloo isaa afaan Oromoo bifa tokko nu jedhee ka'e tokko boodaaf lafa nuu kaa'e amma isa dabarsinee gara jecha dura ta'aa waldaa daqiiqaa tokkitti nu dabarsa achi booda waraqaa keenya qooduutti seenna. Abdul Nasir waraqaa sagalee kee irraa hafee jedhee dhufi as kottume daqiiqaa tokkoof dafii nu dabarsiime waan barattootaan jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen qabbanaa hiraa namni kun akkamiin dadhabee molaata. Allahu ya Allahu gooftaan ol ta'e suma nasriin keetuma. Allahu ya Allahu gooftaan ol ta'e suma nasriin keetuma. Assalaamu alaikum hundumti keessanii guyyaa gammachuudha bagatti geessanii kan eebbifamaa obbolaa keessanii hangafaaf quxisuun warri as keessanii kabajaaf jaalala hunduma keessanii isin hamilkeessoo haaliqni keessanii barumsatti dhumte umuriin keessanii jannata alfirdawsi jazaanan keessanii yaa jarri barattanii milkii biyya lamaa nasriin keetuma tokkummaa jabeessaa bakka jirtan maraa nama walii gale biyya fiitti gala tokkummaan jabaadha qur'aanarra jira isintu qara'ee hiikkaan achi jira hojiin agarsiisuun eenyuun eegaa jira galuun oollu silaa hunduu musaafira tokkummaan jalqabee biyya keenya jira keessattuu beekaatu barbaadamaa jira kan argattan jaarraa jabaadhaa tokkummaa nasriin keetuma. Allahu ya Allahu gooftaan ol ta'e suma nasriin keetuma. Gooftaan ol ta'e suma gooftaan ol ta'e suma gooftaan ol ta'e suma nasriin keetuma. Etti deddeebi'een isinii odeessa tokkummaa barattoota biyya Suudaan keessa eega jalqabame tureera waggaansa taruma taraadhaan taa'ee wal geggeessa meeqatu eebbifame adeeme nu keessa kan barataa jirus danuudhaas keessa seenaan hin dhokatu akkuma kaleessa seenaan hin dhokatu akkuma kaleessa waan gaarii hojjedhu adaraa obboleessa borsitu dureessa seenaa biyya lamaa nasriin keetuma awwantan dabale isinii dubbadhu yaa jarri baratte mudhii jabeeffadhu karaattiin kutinii jabeessii baradhu qilleensa addunyaa hundanuuf qoradhu waan lafarraa fixi xiyyaaras baradhu biqilteenni isinii ijanuuf godhadhu biqilteenni isinii ijanuu godhadhu waan bu'aanuu qabu bareechii qoradhu waan seenaan sii waamu hundumaa hojadhu yoo dunyaarraa deemtes ittiin yaadatama nasriin keetuma. Allahu ya Allahu gooftaan ol ta'e suma nasriin keetuma. Gooftaan ol ta'e suma gooftaan ol ta'e suma sinittin dheeresse ranatti fakkaata waa'ee barumsaatu garaa koona nyaata namni waan baranne akkamiin jiraata jireenya horiiti namatti fakkaata gabbahee ol galee biddeenuma nyaata waan dunyaa irratti hafu isatti fakkaata olii gadiit fiigaa dunyaadhaan maraata keessoon sammuu isaa hin qabu akkaataa anatti fakkaanaan dubbadde dhiifama nasriin keetuma yaa warri barattan maal yaanni keessanii gara fuulduraattis karoorri keessanii biyya hoogganuudha hawwiinan keessanii tuffatamaa turre duraan nageessanii
tuffatamaa turre duraan nageessani oromoo waan beeku jechuu fakkeessani biyya bulchuu qabee kunoo dhageessani oromoo waan beeku jechuu fakkeessani biyya bulchuu qabee kunoo dhageessani ilmaan abbaa gadaa ijoollee keessani ilmaan abbaa gadaa ijoollee keessani addaan nu baafate hundumti keessani aadaan nu barsiisu kunoo dhageessanii hundumti keessanii haa ta'u akkasuma nasriin keetuma allahu yaa allahu gooftaan ol ta'esuma nasriin keetuma gooftaan ol ta'esuma qorichi danateef silaada waan ta'u akkasuma akkasimiti qorichi danateef silaada waan ta'u haguman dubbadhe isin naaf gahu nagaadhaan naannessee waliin nu haa gahu hunduma keessanii waan jedhu qabu hunduma keessanii nan wantan haasa'u waan baratan kana akka hojiin gahu waan barame akka hojiitti hiikamu adda adda keessaniin dura bu'aa ta'u adda adda keessaniin dura bu'aa ta'u gammachuun akkana gurra nu haa gahu magaalaa gudditti tabbaa biyyaa ta'u akkasuma akkasimiti allahu akbar gammachuun akkana gurra nu haa gahu magaalaa gudditti abbaa biyyaa ta'u akkasuma ta'u abdiin keenya suma nasriin keetuma rabbiin ola fuudhu sadarkaa keessanii rakkataa barattan biyyormaa teessanii rakkataa barattan biyyormaa teessanii dhiira qofas miti shamarran keessanii asin jiranu dhiira qofas miti shamarran keessanii rabbiin milkeessu haadhaaf abbaa keessanii isaantu qopheesse asiin nu geessanii sadarkaarra geesse ijoolleen keessanii baga jiraatanii gurraan nageessanii jannatal firdawsi manniyan keessanii hundumti keessanii argadhaa yaa jamaa nasriin keetuma allahu yaa allahu gooftaan ol ta'esuma nasriin keetuma gooftaan ol ta'esuma gooftaan ol ta'esuma nasriin keetuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.